Maqaan kiyya Aadde Shaggaa Gammachuun jedhama. Itti aantuu bulchaa aanaa Wundooti. Godina Arsii Lixaa aanaa Wundoo keessatti iddoo hawwata turizimii iddoo garaagaraatti qabnu kana uummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundi keessanuu koottaa daawwadhaa. Aanaa Wundoo iddoo seena qabeettii fi iddoowwan hawwata turizimiitiin beekamtu. Aanaa Wundoo godina Arsii Lixaa keessatti argamti. Naannoo kanatti hawwata turizimii baay'eetu jira jecha. Gosa bishaan ho'aa, bishaan qabbanaa'aa naannoo kana keessatti holqaawwan garaagaraa fi simbirroonni garaagaraa akkasumas immoo iddoo bashannanaa kan keessatti argamanii. Aanaa Wundoo aanaa mukkeen hedduun marfamtee fi mukkeen bosonaatiin marfamanii kan keessatti argaman ta'uu isaati. Aanaa Wundoo aanaa magariisa, aanaa bareedduu, aanaa hawwattuu, aanaa yeroo boqonnaa ofii naannoo kana keessatti kan ittiin bashannanan ta'uu isaati. Iddoowwan leenjii garaagaraatti as keessatti argamuu wal qabatee aanaa Wundoo ishee takkaa jechaadha. Aanaa Wundoo yeroo gabaabaa keessatti gara aanaa kanatti gaafa dhufu baay'ee haalli teessuma isii haala mijooftuudha jechaadha. Naannoo kana keessatti keessattuu iddoo turizimii kan taate wal qabatee bosona hedduu gosa gosaatti as keessatti argama jecha. Bosonni garaagaraa as keessatti argama. Simbirroonni garaagaraa as keessatti argama. Bineensonni garaagaraa as keessatti argama. Aanaa Wundoo aanaa bareedduu, aanaa teessuma isiitiin bonaa ganna aanaa magariisa kan taate ta'uu isaati. Qabeenya hedduu keessaa qabdi jecha. Qabeenyi isheen qabdu keessaa simbirroowwan garaagaraa aanaa kana keessatti argamu. Keessattuu bineensonni garaagaraa aanaa kana keessatti argamu. Aanaa Wundoo daawwachuu fi iddoo bashannanaaf bishaan ho'aa naannoo kana keessatti argamu dhiqachuun faranjootatu dhufaa jechaadha. Keessattuu faranjoonnis dhufanii naannoo fagoo irraa, Finfinnee irraa, iddoo godina garaagaraa irraa, naannoo garaagaraa irraa aanaa kanatti iddoon bashannanaa baay'ee hawwattuu fi bareedduu waan qabduuf garanaa kan dhufan ta'uu isaati jechaadha. Aanaa Wundoo biyya oomishaa fi oomishtummaan beekamtu, biyya magariisummaa beekamtu, koottaa biyya nagayaati. Daawwadhaa, misoomsaa jedhee ergaa kiyya dabarsuun barbaada. Maqaan kiyya Khadijaa Hajii jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii godina Arsii Lixaati. Madda turizimii aanaa Wundoo ilaalchiseetiin aanaan Wundoo godina Arsii Lixaa aanaalee qabu keessaa isii tokkodha. Iddoowwan hawwata turizimii bal'inaan kan qabdu yoo ta'u, iddoon amma jirru kun bishaan ho'aa beelee jedhama. Akka xabalaatitti fayyada. Hawaasni iddoo garaagaraatii dhufee kan itti fayyadamu yoo ta'u, iddoo biraatitti ammoo kan akka caffaa akkasumas ammoo bishaan ho'aa burqituu, dhakaa erbooraa fi kanaaf kan kana fakkaatan hedduu kan qabu ta'uu isaati aanaan Wundoo. Iddoo qabeenya garaagaraatiin wal qabatee gosa garaagaraatti argama jechaadha. Gandoota baay'ee keessatti jechaadha. Kan argamu kan akka ganda guutuu keessatti argamu, baacil keessatti argamu. Akkasumas immoo naannoo kana keessatti gandoota keessattuu sirna aadaati. Aadaa kabajamaa fi aadaa ulfaataa kan qabu ta'uu isaati. Galmaawwan aadaa aanaa kana keessatti jiru kan keessatti argamu ta'uu isaati. Aanaan kun aanaa sabaaf sablammii hammatee jiraatu jecha. Uummata Sidaamaatiin naannoo kana keessatti uummata baay'eedha. Sirna obbolummaa aanaa qabuu fi aanaa daangaadhaan waa hedduu mariidhaan furatuu fi aanaa daangaa Sidaamaa fi Arsii gidduutti argamu wal qabatee waa hunda hojii misoomaa, hojii nageenyaa aanaa sadarkaa fooyyee keessa jirtu jecha. Hojii misoomaatiin wal qabatee ashaaraa magariisaa aanaa kana keessatti akka biyyaatti, akka federaalaatti, akka naannootti, waliigalatti akka godina keenyatti ashaaraa magariisaa aanaa Wundoo keessatti waggaa darbees naannoo kana keessatti kan gaggeeffame ta'uu isaati. Bara kanas ji'a kana
naannoo guyyaa 13tti aanaa wandoo irratti ashaaraan magariisaa akka biyyatti aanaa keenyatti kan jalqabu ta'uu isaati. Kanaaf ammoo boqonnaawwan qophii hunda taasifamu kana wal qabatee xumurree jirra jechaadha. Kanaaf naannoo kanatti hojiin hojjetamaa jiru ashaaraa magariisaa. Gama nageenyaatiin ammoo hedduu hojiin hojjetamaa ture addaadhaa jechaadha. Aanaan kun aanaa uummata keessatti Oromiyaa keessa godina Arsii Lixaa keessaa aanaa wandoo Sidaamaan gidduu gidduutti waliin jiraatonni jiranii waan ta'eef hanga ammatti ammootu sirni nageenyaatiin wal qabatee hanga ammatti wanni hojjetamaa ture hojii gaariidha. Hojii misoomaatiinis wal qabatee hojiin hojjetamu tarsiimoo mootummaa fi akkasumas hojiiwwan ergamaa hedduu kennamaa tureen haala gaariin hojjetamaa ture jecha. Kanaaf godina Arsii Lixaa gaafa sadarkaa tokkoffaa baay'ee gammachuu hedduutu uummata kanatti dhagahame jechaadha. Maaliif godinni keenya godina ambaasaaddara nageenyaati. Godina mootoo bishaan namni lubbuun namaa darbuu caala irra bishaan takkas burcuqqoon takka jiguu akka hin dandeenye hojiin hojjetamaa ture jechaadha. Keessattuu humnoota walootiin wal qabatee humnoota walootti fayyadamuun gaachana sirnaa ashaaraa magariisaa mana murtii aadaa tajaajila lammummaatti wal qabatee hojiin hojjetamaa ture. Duudhaa ganamaa keenya bakka deebisuudhaan hojii hojjetamaa tureen hojii fooyyeedhaa jecha. Kanaaf godinni Arsii Lixaa godina beekamtuu godina jaalalaatti ammas ammoo gara fuulduratti abdii guddaa hawaasni godina kanaa irraa qabu sadarkaa tokkoffaa bahuu isaan baay'ee itti gammannaa jecha. Kanaaf aanaa wandoo aanaa teessumni isii teessuma magariisaati. Teessuma keessattuu iddoo seenaa fi iddoo turizimii garagaraa waan qabduu fi naannoo kanatti seenaan aanaa kanaa hedduudha waan ta'eef ibsuudhaaf baay'ee bal'ata waan ta'eef karaa kanaan haalli jiru gaariidha jechuu barbaadeeti jecha. Keessattuu iddoo warreen raayyaan ittisa biyyaa yeroo leenjii isaa xumurateen booda naannoo kanatti qormaata fudhataa jechaadha. Qormaata kan fudhatu gaara Irboorii jedhamee raayyaan ittisa biyyaa naannoo kanatti qormaata isaanii fudhatu jechaadha. Kanaaf iddoowwan garagaraa keessatti dhufanii naannoo kana keessatti bashannana hedduu gaggeessaa kan turanii fi iddoon ashaaraan magariisaa itti beekamuu fi akkuma argitan daandiin isaa keessas haa jiraatu bosonaan kan marfame ta'uu isaati jechaadha. Kanaaf aanaan wandoo aanaa bareedduu aanaa hawwattuu aanaa nageenya amansiisaa qabdu waan taateef hojii misoomaa daraan hojjetaa jirti. Hojii nageenyaa hojjetaa jirti. Karaa kanaan haala gaarii irra kan jirtu ta'uu isaati jechaadha. Aanaan wandoo aanaa bareedduudha. Aanaa yeroo ammaa tanaa sadarkaa guddina olaanaa irra jirtu waan taateef aanaa kana ammoo turizimii kana jabeessuudhaaf keessattuu iddoo simbirroowwan qabeenyi garagaraa jirtu. Qabeenya kana ammoo daaraan ammoo abbootiin qabeenyaa dhalattoonni aanaa kanaa akkasumas ammoo dhalattoota biyya keessaa fi biyya alaa dhuftanii aanaa wandoo yoo misoomsitanii aanaa wandoo aanaa jaalalaati. Aanaa wandoo aanaa misoomtuu fi yeroo ammaa tanaa sadarkaa guddinni isii baay'ee deemaa jiru waan taateef kanaaf gama dhuftanii aanaa wandoo akka nu misoomsitanii isiniin jechuu barbaade.